hordoftoota keenya sagantaan keenya kamisaa eegalamee jira. Finciltootni Tigraay naannoo Affaar keessaa bahuu irratti yaada mootummaa federaalaa fi TPLF ragaa waraanaa jiru garuu mo'ameetu achi bahe. Akka itti bahe irratti ammoo konkolaataan bahe, xiyyaaraan bahe, lafoon bahanii garuu bahaniiru. Erga sadaasa darbee Sudaan lafa Itoophiyaa seeraan ala qabattee jirti jechuun ministeerri Haajaa Alaa himachuu. Ta'eewwan dinagdee ijoo bara Itoophiyaa xumuramaa jiruu fi waa'ee walleewwan haaraa afaan Oromoo dhiyeenya bahanii ogeessi waan jedhu. Qabiyyeewwan garaagaraa mul'achuu jalqabaniiru. Qulqullina viidiyoolee, qulqullinni sagaleellee, qindaa'inni muuziqaallee akkaataa baay'ee fooyyee qabuun dhiyaachaa jira. Ani Galaanaa Balay nu waliin turaan isiniin jedha. Finciltootni Tigraay Affaar keessaa mo'amanii bahuu mootummaan hime. TPLF ammoo mo'amnee miti jedha. Bakkeewwan naannoo Affaar naannoo Tigraay daangessutti seenanii ka turan finciltootni Tigraay mo'amanii naannichaa ba'aniiru jedhan dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftii. Dubbii himaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa Affaarii bahuu mirkaneessanii jiru. Eliyaas Mulugeetaa dabalee isinitti hima. Mootummaan federaalaa fi naannoon Affaar akka jedhanitti baatee adoolessaas naannoo Affaar kan seenan finciltoonni TPLF haleellaa raayyaa ittisa biyyaa fi humna addaa Affaariin tarkaanfiin irratti fudhatamee naannichaa baheera jedhan. Dubbii himaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF Geetaachoo Raddaa Affaarii bahuu mirkaneessaniiru. Garuu kan baane mo'amne miti jechuun Rooyitersiif himan. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii ibsa har'a kennanii irratti odeeffannoo waraanaa qabnuun tarkaanfii waraanaa irratti fudhatameen mo'amee baheera jechuun dubbatan. የህወሓት ኃይል ከአፋር ወጥቷል በስብሎት ነው የወጣው ወጣ ስለተባለ ነው የወጣው humni TPLF naannoo Affaarii bahe kan jedhu irratti gammadee bahe moo bahe waan jedhamee bahe isa isin qulqulleessaa. Akka itti bahe gaaffii oomaatuu hin qabu. Durumaaniyyuu kottuu galiin jedhamne. Mootummaan dhukaasa gam tokkoo labsuun erga achi bahe booda maaliif hordofee dhufe? Amma maaliif deebi'ee deeme? Ragaa waraanaa jiru garuu mo'ameetu achi bahe. Akka itti bahe irratti ammoo konkolaataan bahe, xiyyaaraan bahe, lafoon bahanii garuu bahaniiru. Xiyyaara garuu hin qabani. Dubbi himaan isaanii kana jedheera. Naannoon Affaar bakkeewwan finciltoonni Tigraay qabatanii turan irraa lola walitti aanee gaggeeffameen guutummaa guututti akka bahan taasifamu gaafa wiixataa eegalee ibsaa ture. Biiroon Kominikeeshinii Affaaris godina Fantiraasuu irraa finciltoonni Affaar akka bahan taasifamu ibseera. Dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa naannoo Affaar keessaa bahuu Rooyitersiif mirkaneessanii ta'us mo'amanii akka hin taane dubbatan. Himo'amnee naannoo Affaaritti walitti bu'iinsi hin turre. Kanaaf sochii waraana isaanii gara bakkeewwan gaarreen Amaaraatti sochoosneera jechuun himan. Himannaa gama bitaa mirgaa jiru qaama walabarraa mirkaneessuun rakkisaadha. Ta'us torban muraasa dura TPLF bakkeewwan naannoo Amaaraa keessaa akka bahu taasifamaa ture. Dabalataan TPLF hidhattoota isaa Amaaraa fi Affaarii baasuusaa gama televezyiinii Tigraayin himeera. Ibsa televezyiinii Tigraay irratti darbeen bakkeewwan Affaarii fi Amaaraa keessaa kan ba'an mootummaan lammiilee nagaa lolicha irratti hirmaachisuu isaati jedheera. Mootummaan federaalaa xumura baatii waxabajjii darbee labsii dhukaasa dhaabuu gamtokkee labsuun waraana Tigraay baasee ture. Haa ta'u malee TPLF haalduree malee dhukaasa akka hin dhaabne ibsuun haleellaa banuun bakkeewwan Affaarii fi Amaaraa seenanii to'atanii turan. Torbanoota muraasa darban raayyaan ittisa biyyaa humnoonni addaa naannolee akkasumas milishoonni bakkeewwan finciltoonni Tigraay qabatanii turan gadhiisuuf lola cimaa gaggeessaa akka jiran gabaafamaa ture. Kanaanis mootummaan federaalaa injifannoo galmeessaa fi bakkeewwan to'ataman gadhiisiisaa akka ture akkasumas finciltoonni TPLF bakkeewwan irraa yoo gadhiisan lammiilee nagaa irratti haleellaa raawwachuu fi qabeenya mancaasuu isaanii himataa ture. Torban darbee godina Gondar Kaabaa aanaa Daabaat bakka Cinaa jedhamutti hidhattoonni TPLF lammiilee nagaa 120 ol ajjeesuu isaanii jiraattonnii fi bulchaan aanichaa BBC'tti himanii turan. Sudaan lafa Itoophiyaa walitti bu'iinsa kaaba biyyatti mudate hordofee qabatte osoo hin gadhiisiin haga ammaa turuun ishee rakkoolee gama dippiloomaasiin bara 2013 keessa Itoophiyaa mudatan keessaa tokko ta'uu dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa
ambaasaadar Diinaa Muftii himaniiru. Dhimmoota waqtawaa rakkoolee gama dippiloomaasiitiin bara 2013 keessa biyyatti mudatanii fi milkaa'inoota argaman ilaalchisee miidiyaaleef ibsa kan laatan ambaasaadarichi rakkoon jiru Sudaan hanga ammaatti lafa Itoophiyaa qabattee turuu isheetii jedhan. Itoophiyaan dhimmicha of eeggannoof tasgabbiin ilaalaa akka jirtuu fi furmaatawwan dippiloomaasiif dursa kennuun furuuf socho'aa jiraachuu ishee siman. Rakkoon dhimma lafaa Itoophiyaaf Sudaan gidduu jiru adeemsa biyyaaleen lameen dhimma daangaa irratti kanaan dura ittiin hojjechaa turaniin akka furamuuf Itoophiyaan fedhii akka qabdu ambaasaadar Diinaan himaniiru. Gama kaaniin reeffi namoota 30tti siquu baatii tokko dura laga Takazee keessatti argamuu isaa hordofee Sudaan ambaasaadara Itoophiyaa Kaartuumitti argamu waamtee gaafachuu ilaalchisees Diinaa Muftii ibsa isaanii har'aa keessatti kaasaniiru. የኢትዮጵያ አምባሳደር በካርቱም ተጠርቶ ምንድን ነው ያሉት የሚለው ነገር ዝርዝር ሪፖርት የለኝም። kanarratti gabaasa bal'aa hin qabu garuu kanaan dura dhimmi naannoo Affaarii fi Amaaraa keessa gareen seeraan alaa kun waraana gaggeesseen miidhaa irra gaheen miidhamtootaa fi namoota du'an lakkoofsa olaanaa qaban konkolaataa siinotiraakiin fe'ee akka deemen yaadatama. Dhimma kanarrattis raayyaan ittisa biyyaa waan kanaan irraa fayyadamuuf jechuun ibsa baasee ture. Ammas kan ta'e kanuma. Ambaasaadara keenya dhimma kanarratti mariisanii yookaan gaafatanii ta'a. Dhaggeeffattoota odeessaalee gaggabaaboo muraasa miseensonni garee walabaa fi maanguddoonni addunyaa The Elders gareewwan waraanaa Tigraay irratti hirmaachaa jiran waraana dhaabuun akka mari'atan jajjabeessuuf tarkaanfiin akka fudhatamu mana maree nageenyaa UN gaafatan. Addunyaa irratti rakkoowwan mudachaa jiran keessaa waraana Tigraay dhimma Afgaanistaan, Miyaanmaarii fi Paalestaan kan kaasan maanguddoonni kun waraana kana dhaabsisuun gidiraa kana dhaabuuf filannoo geeddaraa hin qabnedha jedhaniiru. Waraana Maqdalaa bara 1868 booda qabeenya mana amantaa Ortodoksii waraana Biritishiin saamame waggoota 150 booda dhaabbata biyya UK tokkoon caalbaasiin bitamee Itoophiyaaf deebi'uu fi qabeenyi saamame kitaaba qulqulluu, fannoo, gaachana mootii fi faaya mana amantaa fa'aa of keessaa qabaa jedha UK'tti Embasiin Itoophiyaa. Odeessaalee kabirootti ceenerraa Itoophiyaan bara xumuramaa jiru kana keessatti wantoota gaarii maqaan ishee ittiin dhahame caala waraana sadaasa darbe dhalatee walqabatee dhimmi ijoo mana maree nageenyaa biyyoota gamtoomanii dubbii ijoo biyyoota gurguddoo addunyaa fi mata duree miidiyaalee addunyaa taateetti. Ta'us akka lakkoofsa Itoophiyaa bara xumuramaa jiru keessatti gama dinagdeen Itoophiyaa keessatti ta'iiwwan ijoon raawwataman maal fa'aadha? Eliyaas Mulgeetaa muraasa isaanii nu yaadachiisa. Gama jijjiirraanootiin Itoophiyaan bara 2013 fooyya'insa diinagdee taasisuu kan jalqabde nootii birrii abbaa 10, 50 fi 100 waggoota 20 ol itti gargaaramaa turte jijjiiruun nootii birrii haaraa ifa gochuudhaani. Biyyattiin seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaatiif nootii birrii abbaa 200 maxxansiteetti. Biyyattiin nootii birrii duraan turan jijjiiruudhaaf baasii biroo osoo hin dabalatiin maxxansiisuuf qofa birrii biiliyoona 3.7 baasii gochuu ishee ministeerri muummee yeroo sana beeksisaniiru. Gama miidhaa waraanni Tigraay qaqqabsiiseen ammoo waraanni kun haga ammaatti biyyattii hangam akka baasee odeeffannoon ifa ta'ee jiraachuu baatus akka ragaa trending economicsitti baasii waraanaa hanga dhuma muddee dhuftutti doolaara miiliyoona 502 qaqqabuu danda'a jedhameera. Barreessaan olaanaa UN Antonio Guterres waraanni kun kaaznaa biyyattii keessaa doolaarri biiliyoona 1 ta'u akka ba'u taasiseera jedhaniiru. Gama qaala'insa gatiitiin ammoo Itoophiyaa keessatti qaala'insi jireenyaa hammaachaa dhufee jiraattota magaalaa hedduuf qormaata ta'uun tabba hin bahamneeti ta'eera. Agarsiiftuu qaala'insa jireenyaa kan ta'e gatiin akka malee dabaluun ji'a hagayyaa keessa parsantaa 30.4tti guddateera. Akka ragaan eejensii istaatistiksii Itoophiyaa agarsiisutti ji'a hagayyaa keessa gatiin midhaan nyaataa parsantaa 32 guddatee waggoota kurnan baay'ee keessatti daballii gatii biyyattiin agartee hin beekne parsantaa 37.6 gaheera. Gama gatiin sharafa alaa qaala'uutiin ammoo hanqinni sharafa alaa rakkoo biyyattii ijoo ta'ee waggootaaf itti fufe bara kana keessas akka malee dabaleera. Baroota keessatti haala adda ta'een dabalee gabaan doolaaraa baankiitti tokkoon isaa birrii 45.6 sharafamaa jira. Gabaa gurraacha jedhamuun kan beekamu irratti ammoo sharafni alaa doolaara tokko naannoo birrii 70tiin kan jijjiiramu yoo ta'u garaagarummaan gabaa idilee waliin jiru birrii 20 oliin ta'uun isaa ogeessota dinagdee dhimma yaaddeessi ta'eera.
Gama hayyama teleekoomii haraatiin ammoo industirii teleekoomii waggoota 126 harka mootummaa ture banaa taasisuun Itoophiyaan hayyama teleekoomii kan kennite bara kana keessatti. Gabaa teleekoomii Itoophiyaa keessatti hirmaachuuf caalbaasii idil addunyaa taasifameen gurmuun Safaariikoom warra Keeniyaan durfamu doolaara miiliyoona 850 mooteera. torban darbe keessa hojiilee muuziqaa afaan Oromoo YouTube irratti gadhiifaman maaltu jiraan gadaa hamdaa sagliin leencoo gammachuu fi madaqoon keekiyyaa badhaadhaa lakkoofsa baay'een kanneen daawwatamaa jiran keessaati. Walleewwan kun sadanuu qabiyyeen gargar ta'anis sadarkaa muuziqaa Oromoo irratti waan ida'an qabu jedha barreessaa fi ogeessa qo'annoo aadaa ka ta'e dargaggoo Lalisaa Idris. Muuziqaan Oromoo waliigalatti fooyyee gaariirra jira jechuun ibsa. Sadi asitti or lama asitti jechuu akka dandeenyutti indaastirii muuziqaa Oromoo kan durii gaafa isin jedhu waggoota 10 asitti wantoota jiran irra baay'ee wantoota fooyyee qabantu dhiyaachaa jiru. Kun akkuma waliigalaatti wanta kaasnee ilaaluu dandeenyudha. Qabiyyee garaagaraadhaan illee xiyyeeffannoo tokko kan ta'ee ture almost waggoota 10 walitti fufiinsaan qabiyyee siyaasaa irratti kan xiyyeeffatu ture. Amma garuu qabiyyeewwan garaagaraa mul'achuu jalqabaniiru. Qulqullina viidiyoollee, qulqullinni sagaleellee, qindaa'inni muuziqaallee akkaataa baay'ee fooyyee qabuun dhiyaachaa jira. Akka fakkeenyaatti saglii yeroo ati xiinxaltu argeen ture Facebook irratti barreessiti achi keessa waan muraasa waa'ee walaloo hawaasa keessa waan jiru baasanii agarsiisuu jechoota babbareedoo filatamoodhaan baasanii agarsiisuu sanaan wal qabate waan muraasa jechuun hin danda'ama waa'ee saglii. Walaloon sun yookaan walaloon leencoon sirba sana salgii keessatti fayyadame walaloo ta'uurra darbee seenaadhaan leeki maqaa gosoota naannoo Idoo Abbaa Booraa keessatti beekaman gosoota maqaa gosaa balbalaa sana kaasaa maqaa biyyaa kaasaa sana qofaan immoo osoo hin taane isa cinaatti maqaa gosaatiin dubbata. Amma fakkeenyaaf suphee hurrumbaa'ee jedha. Suphee hurrumbaa'ee gaafa jedhu hurrumbaa'uun caccabuu yookaan burkutaa'uu hiika jedhu qabaata. Garuu hurrum maqaa achiiti. Supheen maqaa biyya sana keessa jirudha. Gosa maqaa gosaati. Kan inni ibsaa jiru wantoota lama jechuudha. Achi keessatti seminoota akkasiidha kan inni achi keessatti argee sirriitti hawaasa illee ibsuu danda'a. Aadaa bakka sanaa ibsuu danda'a. Qabiyyeen walaloo keenyaa baay'inaan qabiyyeewwan siyaasaadha. Haa ta'u malee keessaa baasanii dubbachuuf cegoodhaan dubbachuu wanta jedhamu bakka lamatti hirree ilaaluu dandeenya. Sirbootii yeroo dhiyoo asitti ba'aa jiran isa kanarratti jaboo akka ta'an sitti meera. Keessattuu walleen miira namaa irratti xiyyeeffata. Yaada namaa irratti xiyyeeffata. Yaada namaa qabachuu danda'u irratti kan inni xiyyeeffatu. Kana guuttataniiru walaloowwan keekiyyaa amma yoo ilaalte sirbisaa kan amma ba'e kun haala yeroo ibsuurra seenaa kaasuurra akkaataa inni itti miira namaa qabatuuf ergaa isaa dabarfatu miidhagina wallee sanaati. Sanaa kan gadaa hamdaallee akkanuma jechuudha. Yeroo dhiyoo sitti wantootuma